Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Roobii onkoloolessa 21 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Naayijeeriyaa magaalaa Lagos keessatti dhukaasa hiriirtota irratti banameen namni tokko ajjeesamuu bulchaan Lagos beeksisanii jiru. Gareeleen Liibiyaa wal waraanan gara nagaa buusuutti tarkaanfii gaarii fudhataa jiran jechuudhaan bakka bu'aan tokkummaa mootummootaa araaraaf bobba'an dubbatanii jiru. Kaadhimamtoota pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets lameen ilaalchisee lakkoobsi yaada uummataa ka bara kana kenname ka bara 2016 caalaa sirriidha jedhamuun maaliifi? Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen barnootaa 117 baatiilee 7 keessatti hojjechiisee xumuruuf waliigaltee mallatteessa jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Biraan Hayiluu, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Naayijeeriyaa keessatti kibxata kaleessaa galgal tarkaanfii gara jabinaa kan poolisootaa mormuudhaan namoota hiriiran irratti loltoonni dhukaasa banan gabaasa jedhu qorataa ka jiran ta'uu aangoonni Naayijeeriyaa beeksisanii jiru. Magaalaa daldalaa fi guddina qabdu Lagos bakka Leekii Tool Plaazaa jedhamutti haalli kun gaggeeffame. Namni haala ture kana ijaan arge tokko maddeen oduuf akka ibsetti loltoonni plaazaa sana seenanii erga ibsaan gamoo sana keessaa dhaame booda dhukaasa jalqaban. Namni kunii fi kanneen biroon akka ibsanitti iddoo sanatti namoonni ajjeefaman ni jiru. Bulchaan Lagos uggura sochii sa'aatii 24 labsanii halkan jalqabaatti dhukaasi kun gaggeeffamee jedhameera. Gama kaaniin Naayijeeriyaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa akka jiru kan ibse Embasii Yuunaayitid Isteets konyaalee qoonsilaa kan Abuujaa fi Lagos keessatti ta'uu ibsee jira. Hiriirri kun irra hedduun karaa nagaan kan gaggeeffamanii fi hagi tokko hokkaraan kan guutaman daandilee fi riqicha kan cufsiisan ta'uu ibsee buufanni poolisii hangi tokko kan irratti qiyyaafatame ta'us ibsi kun hubachiiseera. Onkoloolessa 19 kaasee kutaan Lagos manneen barnootaa guutummaatti kan cufe yoo ta'u kunis mormii deemaa jiruu fi uggura sa'a 24 kan onkoloolessa 20 waaree booda sa'a 4 irratti jalqabe sababeeffachuun ture. Qoonsilaan Yuunaayitid Isteets kaleessaa har'a cufaa akka jiru Embasiin Yuunaayitid Isteets beeksiseera. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets naannoo hiriirri kun gaggeeffamurraa akka of fageessan miidiyaalee naannoo irraa immoo oduu haaraa jiranii fi kan sochii tiraafikaa akka hordofan hubachiisee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Beenchi Shakkoo aanaa Gurraa Fardaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa geessisaniin daa'ima xiqqaa tokko dabalatee nama 13 ajjeesuu fi 5 madeessuu Koomishinni Poolisii naannoo sanaa beeksisee jira. Koomishinarri Poolisii Nabiyyuu Isaayyaas VOA'f akka ibsanitti eeruu hawaasni kenneen shakkamtoonni 9 to'annaa jala oolfamanii jiru. Haleellaa suukanneessaa gaggeeffame kanaan namoonni qe'ee ofii gadhiisanii kadheessan yoo ta'u hojiin jarreen kana manatti deebisuus hojjetamaa akka jiru ta'uun ibsameera. Ajajaan poolisii aanaa Inspektar Baqqalee Bayyane namoota miidhaman yaalchisuu fi qabeenya isaanii eeguun itti fufee jira jedhu. Itti aanaa bulchaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaa'u gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti miidhaa hawaannisni dhaqqabsiise ittisuu akkasumas qonnaan bultoota sababa hawaannisaan miidhamaniif deeggarsa gochuuf maallaqa oolu walitti qabuudhaaf paartiin badhaadhinaa kan Tigraay koree hundeessuusaa beeksisee jira. Waltaasisaan koree fi Finfinneetti waajjira badhaadhinaatti waltaasisaa seektaraa akka ta'an obbo Haftaay Gabra Egzaabeer VOA'f akka ibsanitti koreen kun dhalattoota naannoo Tigraayii fi
lammiiwwan Itoophiyaa ka biroo irraa deeggarsa walitti qabuuf hundeeffamee jedhan. Gargaarsi kunis abbootii qabeenyaa Tigraayiif kan Itoophiyaa biraa akka ta'ee fi kanaafis herregi baankii banamuu ibsaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Paartileen Liibiyaa keessatti wal waraanan irraa hoogganoonni waraanaa kallattiin walitti dhufan marii guyyaa 2 gaggeessaniin haalli gaariin mul'ataa ka jiru ta'uu araarteessonni tokkummaa mootummootaa beeksanii jiru. Mariin marsaa arfaffaa Jenevaa keessatti torban kana gaggeeffame kun waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa dhaabbataarra ga'uuf akka ta'e Lisaa Shalaayin Jenevaarraa gabaasteetti Soraat dubbisa. Itti gaafatamtuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stephanie Williams jettetti jedha lachuu waan dadansaa hedduu jireenya uummata Liibiyaa wayyeessuu danda'a irratti waliigale. Bakka buutota Liibiyaa akka jechaa Williamsitti karaa gam cufaanuu bakka xuyyoraatiif makiinaallee bananii akka namni gam cufaanuu walti daanduu danda'u tolchuufi jedhan afaan wal taddeeffachuu lakkisanii warri miidiyaa hawaasa irralleetti afaan jibbaa wal taasaa jeequmsatti nama oofu akka jarii itti gaafatam tolchuufillee yaayyuu walii galanii jette. Bulchooti waraan Liibiyaalleen akka lafti qabban argattu tolchuufi waraanaan wal fafallaaduu lakkisuuf jedhanii jette. Akka jechuu Williamsitti kun faldansaa maan jennaani fala kana biyyuma baafatellee. And I think that is really the most optimistic. Kunni herregi qajeelaa fi waan abdii qabaate. Marii marsituun lafi isaaniiti ta'u uummata isaaniillee. Tan caala immoo waan hundi qaba haayigalillee ittiin jiraachuu danda'anii. Irratti walii galanii waraana walirra dhaaban jennee herregannaa jette. Eegii mootummaa isii gargalchanii pirezidaantii isii Muhammad Gaddaafii gan 9 duratti irra ejjeesanii asitti Liibiyaa abbuumirree qabutti gam 2 kutateetiin bulchuu jira. Mootummaan tokko Tripoolii jira. Mootummaan tokko immoo Bengaazii jira. Addunyaan faluun faltetti jar kana harka walirra qabde jidiqqaasitti ammoo lafti xiqqoo keessa qabbanitti. Amma lafti wayyaa qabaattuun akka bakka buutuun tokkummaa mootummootaa jettetti ammallee warra dubbii huuruu jiru jira. Seera addunyaa cabsaniitiin qawwee Liibiyaatti oofaniitiin yoowwisa akka namni wal tolchuufaa jiran. Tarkiin tokkummaa mootummootaa waliin taatetti mootummaa Liibiyaa ka Tripoolii jiru gargaarte. Raashiyaa fi UAE'n Imireetii Arabaa ammoo mootummaa Liibiyaa ka Bengaazii jiru gargaarte. Gam cufaanuyyuu seera addunyaa cabsanii qawwee Liibiyaatti oofanitti biyyi nagaa dhoowwanii walaasisanii jedhanii himatan. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan keessatti qoonsilaa Paakistaan kan magaalaa daangaa gama bahaa irra jirtu cinatti namoonni walirra ejjechuun akkasumas haleellaa biyyattii iddoo biraa keessatti loote seentonni geessisanii namni 50 du'u aangawoonni biyyattii beeksaniiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti lammiiwwan Afgaanistaan kuma hedduun roobii har'aa ganama istaadiyeemii qoonsilaa Paakistaan cina jiru kan Jalaalabad keessatti walitti qabamuun waraqaa viizaa Paakistaan ittiin argatan fudhachuuf eegaatuu jiranii wal dhiibboo uumameen ta'uun ibsameera. Dubbi himaan kutaa sanaa VOA'f akka ibsanitti dubartoota umriin dulluma keessa jiran 11 dabalatee yoo xiqqaate namni 15 walirratti kufuun du'aniiru. Kunis istaadiyeemii sana keessaa ba'uuf immoo yeroo yaalanitti waan ta'eef lakkoofsi kun ni dabalaa jedhamee jira. Namoota sababii vaayirasii koronaan hojii ofii dhabanii rakkataa jiraniif gargaarsa guddaa kan marsaa lammataa arguudhaaf Waayit Haawusii fi manni maree Deemokiraatonni itti heddummaatan haala jabaa ta'een hojjetaa kan jiran ta'uu fi yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Naansi Peloosii beeksaniiru. Peloosiin kibxata kaleessaa akka dubbatanitti ministeera maallaqaa biyyattii waliin bilbilaan kaleessa waaree booda akka dubbatan roobii har'aas imaltuu biyya alaatti gaggeessan ministirichi xumuranii ennaa deebi'an marii kanatti fufnaa abdii jedhu qabu. Wanni kaleessa walitti dubbanne caalaatti ifaa fi gara tokkotti dhufnee waliigalteerra ga'uutti dhiyaanneerraa jedhan. Dubbiin kun xumura akka argatuuf har'atti beellamni qabamuusaa ni yaadatama. Seeratumtoonni Jarmanii bayii filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi akkaan eegaa jiru. Sababiinsaas Jarmaniifis ta'e Awurooppaaf waan akkaan barbaachisaa qabaa jedhu. Jarmanii keessatti biyyoota Awurooppaa kanneen biroo caalaa Jarmaniitu dhimma kana hordofaa jira. Biyyoota gamtaa Awurooppaa keessa waraana Yuunaayitid Isteetsi 36,000 keessummeessaa kan jirtu Jarmaniin Ameerikaa waliin michuu daldalaa kan waggaatti $200 biliyoona baasisu ta'uun ishee ni yaadatama. Hariiroon seena qabeessi Jarmanii fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu ture erga Tiraamp Jarmaniin neetoodhaaf qooda maallaqaarraa eegamu hin baaftu jedhanii as seeratumtoonni Jarmanii waa'ee neetoo yaaddoo qabu. Oduun keenya kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Jaarmaan nyaataaf qonnaa akka tokkummaa mootummootaa hoomaa waannisaa biyyoota Afrikaa gama bahaa mancaasaa jiru aga xumura waggaa kanaatti to'achuun ni danda'ama jedha. Hoomaan waannisaa kun nuusa jaarraa tokkoo dabre keessatti saamaa ta'uusaa fi jireenya qonnaan bultoota biyyoota naannoo sanaa barbadeessuusaa hubachiisee jira jaarmayichi. Gabaasaa Saayimon Maarks Finfinneerraa erge tujubeetu dhiyeessa. Itoophiyaan yeroo ammaa awwaannisi akka wal horuuf haala mijataa kan ta'e rooba baatilee hedduu booda yeroo makaraa keessa jirti. Gamaggamni jaarmaya qonnaa addunyaa onkoloolessa 15 maxxanfame akka ibsutti awwaannisi kun miidhaa guddaa midhaan irraan kan ga'e naannoo Amaaraa gama dhiyaa, kibba gama dhiyaa Tigraayiif Oromiyaa gama dhiyaa keessatti haalli isaa hammaatee jira. Qilleensi gama kibbaatti bubbisu naannoo Somaalee akkasumas Keeniyaaf Ugaandaa keessatti weerara kana hammeessuu mala yaaddoo jedhu dhaqqabsiiseera. Itoophiyaatti aangawaan FAO Jaakoobo Demiliyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu tuullaan dawaa farra ilbiisa kanaa xayyaaroti dawaa kana biifaniif maallaqa gahaa waan qabnuuf xumura waggaa kanaatti ni milkaa'a abdii jedhu qabaachuu isaanii dubbatan. Yeroo ammaa mootummaan akka to'atuuf qabeenyaa dhiyeessinu dabalaa jirra. Kanaaf amma walakkeessa baatii sadaasaatti tarii heelikoopterootaaf xayyaarota 9 hanga 10 tarii immoo isaa ol kan daawaa kana biifuu arganna jennee amanna. Baatilee xumura bara 2020tti gama to'achuutiin fooyya'ina guddaa ni argina jedhan. Jalqaba torban baatii onkoloolessaa xayyaaronni daawaa biifan bakka gaarreen naannoo Amaaraa xayyaara balalsiisuun mijataa hin taanetti kufan garuu namni miidhame hin turre. Xayyaarri FAO tokkos sababa rakkoo teeknikaan dhaabatee jira. Kunis lakkoofsa xayyaarota hojiitti bobba'anii gara tokkotti gadi bute. Garuu erga torban balaan sun dhaqqabees xayyaaronni 4 argamaniiru. Mootummaan Keeniyaa xayyaarota kana Itoophiyaaf waan dhiyeesseef. Mootummaan Itoophiyaa torbanneen dhufan keessa xayyaarotatti dabalaa bituuf Sudaan waliin dubbataa jira. Dameeliyoon akka jedhanitti hojii to'annaa hanga yoonaa hojjetameen Itoophiyaa keessaa midhaan toonii miliyoona 1tti hedamu manca'uurraa oolchuun kan danda'ame yoo ta'u, qonnaan bultoonni walakkaa miliyoonaa ta'an immoo tarkaanfii daawaa biifuu kanaatiin beeladaalee isaanii nyaachisuu danda'aniiru jedhan. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayirektoreetii kunuunsa lafaa Taammiruu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan qonnaan bultoota hojii farra waannisaa kana ofii isaanii geggeessan gargaaraa jira jedhan. Qonnaan bultoonni aaraaf sagalee adda addaa dhageessisuun awwaannisa qonnaa isaaniirraa ari'aa jiran. Ministiriin qonnaas meeshaa of eeggannoof ta'uuf meeshaa isaan ittiin daawaa biifan raabseefii jira jedhan. Aangawoonni qonnaa naannoos qonnaan bultoonni akkamiin daawaa kana gargaaramuun weerara ka'e to'achuu akka danda'an leenjisaniiru jedhu obbo Taammiruun. FAO'n damee Itoophiyaas hanga xumura waggaa dhuftuutti hojii isaa hojjechuu kan isa dandeessisu deeggarsa maallaqaa gahaa $47 miliyoona qabxii 3 argatee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa 147 baasii qarshii biliyoona 5tti dhiyaatuun baatilee 7 keessatti ijaarsisee xumuruudhaaf waliigaltee mallatteessuusaa dubbata. Ijaarsa kana keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 100, manneen barnootaa addaa 40 fi manneen barnootaa bultii 7 kan hojjetamuuf jiran ta'uunis himamee jira. Muktaar Jamaaltu Adamaarraa gabaase. Waliigalteen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbilee ijaarsa gamoo 100 ol ta'an waliin inni waliigale ji'oota 7 keessatti manneen barnootaa 147 ijaaraniitiin akka xumuranitti isa kanaafillee baasiin qarshii biiliyoona 5tti dhihaatu ramadamuutu dubbatame. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Argaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti manneen barnootaa kunniin dhaloota har'aa qaraniitiin boriif qopheessuu keessatti gahee ol aanaa waan qabaniif bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa pirojektii guddaa kana kutannoodhaan itti galee jedhan. Akkuma naannoo Oromiyaattu qaqqabinsi barnoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa maalirra akka jiru sirriitti eega qoratamee booda manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti hirmaannaan barattoota keenyaa jiru baay'ee gadi bu'aadha. Kanaafuu rakkoo kana hiikuudhaan dorgomummaa akka biyyaatti qabnu cimsuun barbaachisaadha. Sana biras darbee immoo dargaggoonni dandeettii addaa qaban, dargaggoonni sammuu kompitanti ta'e qaban waan jiraniif isaan kanaafillee manneen barnootaa addaa isaan keessatti baratanii beekumsa hidhatanii dandeettii hidhatanii namuusa gahaa hidhatanii itti bahanii qopheessuun murteessaa waan ta'eef kanaaf pirojektiin kun mana barnootaa sadarkaa lammaffaa 100 of keessaa qaba. Mana barnootaa
bultii addaa yookaan boarding iskuulii tokkoon isaanii nama 1,000 keessummeessuu danda'an barattoota 1,000 keessummeessuu danda'an kan of keessaa qabudha. Sana biras darbee immoo manneen barnootaa nan boarding ta'an yookaan immoo kan bultii otoo hin ta'in manneen barnootaa addaa ta'an godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti ijaaraman manneen barnootaa 40 jiru. Pirojektiileen gurguddoon haala kanaa sadarkaa biyyaatti illee sadarkaa naannoo Oromiyaatti illee kanneen kanaa gadi yeroo baay'ee gaafa hojjetaman yookaan pirojektiin yeroodhaan dhumuu dhabuu harkifachuu yookaan ammoo qisaafamuu yookaan ammoo rakkoo qulqullinaatu mudataatiin ture pirojektoota baay'ee kaasuu dandeenya. Amma isaan sanniin irraa akka hanqinaatitti muuxannoo maaltu fudhatame maali asitti immoo kutannaan mul'atu addatti? Rakkoon bu'uuraa hubannee fi muuxannoon arganne pirojektoonni kan gangalataniif qisaasamni kan keessatti raawwatuu fi rakkoo adda addaatiif kan saaxilaman yerootti xumuramuu qabu irratti xumuramuu kan dadhaban qulqullina kan dhabaniif sirna hooggansa pirojektii keenyaatu rakkina qabaadha. Sirni bulchiinsa kontiraataa kana fooyyessuudhaaf hojii gurguddaatu hojjetame jechuudha. Inni jalqabaa humna raawwachiisummaa qaama kana hordofu gurmeessuurraa kaasee jechuudha. Kontiraaktara isa kamtu kontiraaktara sirriidha. Sadarkaa maalirra jira? Pirojektii tokko yeroo kenninu kontiraaktara sadarkaa kamiitiif kennuu qabna kan jedhu sirriitti addaan bahee tiraak riikardiin isaanii daataa beezii abbaa taayitaa konistiraakshinii keessa kaa'amee akkaataa sanaan amma manneen barnootaa kana pirojektii kana kan kennineef raawwii waggaa darbeetiin kontiraaktaroota badhaafamanii fi beekamtii argatanidha baay'een isaanii. Kanaaf raawwiin gama kanaan jiru yeroo kaa'ame keessatti xumuruudhaaf carraa bal'aa akka qabu amantaa guddaa qabna jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Dhaabbilee 100 ol ta'an ijaarsa manneen barnootaa kanneeniif waliigaltee fudhatan keessaa koorporeeshiniin ijaarsaa Oromiyaa isa tokko. Hojigaggeessaan koorporeeshinichaa Injiinar Abdoo Galatoo akka dubbatanitti yeroon turtii ijaarsaa manneen barnootaa kanneen kanaan dura baratamanirraa adda ta'uu isaatiin walqabateetiniin dursanii itti qophaa'uu dubbatan. Nuti pirojektoota 107 jedhamu san keessa pirojektoota mana barumsaa ifa boruu bultii 3 fudhanne. Pirojektoonni kun tokko Haramayaa Dodolaa fi Nageellee Booranaa irratti kan argamani. Gatiin kontiraataa isaanii kan sadiinii walitti naannoo miliyoona 500 ta'a. Yoo akkuma waliigaltee irratti mallatteessine gatiin kontiraataa isaa kana ji'a 7 keessatti raawwachuudhaaf kan waliigaltee mallatteessine. Kana gochuudhaaf yeroo ammaa kan saayitii bakka hojiin kun itti hojjetamu walharkaa fuudhinsi isaa raawwatameera. Bakka gaditti ammoo hojiinis jalqabamee maateriyaaliin galaa jira. Maateriyaaliin gariin saayitii marra jira. Gariin ammoo as naannoo simintoo, sibiilaa fi waan adda addaa wajjin walqabateet sadarkaa heed ofiisii irratti kan bitamaa ta'a. Manneen barnootaa ijaaraman kanneen gama to'annaatii fi gorsa ijaarsa isaaniitiin mootummaa bakka bu'eettiniin kan raawwatu koorporeeshinii injiinaringii Oromiyaati. Rakkooleen raawwii pirojektoota kanaan duraa irratti mul'ataatiniin ture akka barana hin mudanneef caasaa hojimaataa diriirfameetiniin hojjetamaatiniin jiraachuu dubbatan hojigaggeessaan ol aanaan koorporeeshinichaa Injiinar Darajjee Liiban. Injiinar Darajjeen akka dubbatanitti ogeessota gorsaa fi deeggarsa ijaarsa manneen barnootaa kanaatiif tumsan aanaalee naannoo Oromiyaa 100 ol ta'an keessatti biiroon banameefiitiniin hojiitti galamaatiniin jira jedhan. Wanti danqaa ta'a jedhamee hojii kana keessatti yaadamu haala kana dura baratamerraa waan adda godhu ji'a 7 keessatti hojiin kun xumuramuu qabu jedhamee karoorfamee kan itti seenamee jiru. Yeroo kana keessatti dhiyeessii meeshaa ijaarsaaf ta'u kana faana ol qabatee al tokkotti kontiraaktarri hundumaa gabaarraa dimaandii godha hin barbaadaa jechuudha. Gosa meeshaa ittiin ijaarsaaf oolu yookiin akka simintoo kan akka sibiilaa wanta akkasii kan al tokko barbaadu waan ta'eef gabaa irratti wanni irratti al tokko uumuu danda'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dursinee sochii tokko godhaa jirra. Haalli kun akka nu mudanne jechuudha. Dhiyeessii irratti sirreessuudhaaf akka gabaan akkasiin mudan ammumarraa karoorfannee deemaa jirra jechuudha. Kabiraa wanti qabiyyee lafaa faana wal qabatee raayituu fo'ii faana wal qabatee abbaan qabeenyummaa isaanii kan mirkanaa'ee fi baay'een isaanii harka 90 ol kan ta'u kan qulqullaa'edha waan ta'eef rakkoo guddaa kanarratti nu mudata jennee yaadnu hin jiru. Kabiraan humna raawwachiisummaa yookiin immoo kaappaasitii kontiraaktaroonni baay'een isaanii sadarkaa 4 walii qaban tokkoffaa qabeenya sadarkaa 4tti warra jiran waan ta'eef warra kaappaasitii qaban warra dandeettii qaban kana duras immoo baay'een isaanii piroojeektii hojjetanii raawwiin isaanii gaarii warra ta'etu koomiitimentii ofii isaanii fedha isaaniitiin gaafatamanii itti fudhataniitu waan seenaniif rakkoon guddaa nu mudata jennee yaadnu jechuudha. Manneen barnootaa kunniin bara barnootaa 2014tti barattoota simachuu kanneen eegalan yoo ta'u walsimina
kutaa barattootaati fi barattootaa kanaan dura rakkoo ta'aatiin tureefillee furmaatanii kenna jedhameetiin abdatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamtoota pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif lakkoofsi yaada uummataa kennamee kabara 2020 kun kabara 2016 caalaa mirkanaawaadha jedhamuun maaliifi lakkoofsa yaada uummataa walitti qabame kaadhimamaan paartii Dimookiraatii Joo Baayiden pireezidaantii biyyattii Doonaald Tiraampiin ittiin dursaa jiru jedhame lammiiwwan Ameerikaa amanuu qabu. Qophiin Dimookiraasiyaa irraa kanatti fuuleffata. Gabaasaa Elizaabeet Lii soraatu dhiyeessa. Naannoo pireezidaantummaa Ameerikaa ganna furiin dura omeddurra jecha ba'an. Ameerikaan torbaan lamaan duuba pireezidaantii filatti. Namni Tiraampiin wal morkatu Joo Baayiden falmii bori Tiraamp waliin qabuu fi duul filannoo ittaantuuf qophii jira. Pireezidaantii Tiraamp ammoo lafa mata duula dorgommii filannoo Ameerikaa jedhan Arizoonaa fi Pensilveeniyaatti miilota isa baafateetiin dorgommiitti jira. Bakka akkatti buufnee Demookiraatota mo'achuu akka dandeenyu sadaasa sadii irratti agarsiisuu malle. Yoo ammoo nam siyaasa Waashingtan beeku fakkaachuu baadhallee nam siyaasaa ta'e miti. Dhugumaan baane beeka jedha pireezidaantii Tiraamp. Duulii filannoo Joo Baayiden namni Tiraamp waliin dorgomuulleen garum jiruu huursuutti jira. Ittaantu isa Kamala Haaris laf mataa duul filannoo Ameerikaa jedhan Filooriidaatti ergetti sadaasa sadii irratti waan hammaarratan hedduu jira jechuutti jira. Criminal justice reform is on the ballot in 2020. Climate reform is on the ballot in 2020. Caasaan wanjalaan qoratan hadhugaa filannoo bara kana keessa jira. Caasaan qilleensi jijjiiramee wayyeessan filannoo bara kana keessa jira. Wanni cuftii filannoo bara 2020 kana keessa jirti. Joo Baayiden filannoo bara 2020 keessa jira. Akka gabaas filannoo Ameerikaa irraa arguutti jirrutti dorgommii tana ammatti Joo Baayidenitti dachaan Tiraamp dur jira. Filannoo tanaa fi lafti akka malee irratti walitti qabsaa'uu jirani. Filooriidaa fi Pensilveeniyaatti jarii lachuu walum jal jira. Akka xiinxalaan siyaasa Ameerikaa Deevid Damoore jedhetti namni Pensilveeniyaa fi Filooriidaa mo'ate waan jabduu harka qaba. Marii marsii kutataan lamaan irratti jarii lachuu akka malee walitti dhiyaatse. Akka irra kiyyaatti duuba Baayiden achitti waan baab jedheetiin mo'amu fakkaata. Tiraamp hagum xiqqaa tokkoon is caalee waan mo'atse. Filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa taganna kanaatii fi taganna furiitiin dura namu kakkaan laala. Namni agi tokko waan gaafas Tiraamp milkeessa namni adiin sadarkaan barnoota isaa kolleejjii hin qabnetti Tiraamp filate carraa mo'achaa geesse kajedulleen inum jira. Dogongorii filannoo bara 2016 akka Darmoont jedhetti bakka bootetu uummata nama adii haga guddaan bahanii filatan jedhaniitiin hin eegamne. Sun ammoo falamaa uumte. Baran ammoo falamaan akkas waan jirtin fakkaattuu jedha. Gamkaaniin ammoo Baayiden gamsuuniin ammaan tana deeggarsa harka 50 caal qaba. Hillary Clinton gaafas Tiraamp waliin dorgomte gaafasitti harka 50 hin dhiyaannee jedha. Warri dorgomuu jiru kunin waa warri eegachuu jiru jira. Nami ammatti filannoo tana ebel filadhaa jedheetiin hin murteeffanne agi guddaan. Tunan ammoo warri dorgomu kunin nama ganaa qabaa jedheetiin afaan guutateetiin dubbachuu akka hin dandeenye tolcha. Waan Tiraamp akka jabeenyaatti herregateetiin qabateetiin deemuu jiru keessa tokko mal jireenya Ameerikaa inni itti qabeetiin deemuu jira. Ta'uun ooltuu jedhu Darman. Tiraamp ummataanii vaayirasii koronaa irraanne jireenya wayyeeffannaa jedhetti nama abdachiisa duul filannootti jira. Demookiraatoti ammoo jireenya Ameerikaa ka Tiraamp wayyeeffannee jiru kana irra qancarsa dorgommii jiran. Namu haga filannoon geettutti waan durii biyyaaf hojjeteef eegaliif hojjechuu danda'uu fi karaa biyyaan bulchuu danda'u irratti hayyuun walitti dhawachaa hujala wal buusaa akka ummati baay'eetiin filatu itti iyyachuu jira. Ameerikaan guyyaa 13 keessatti abba feet filatti. Joo Baayiden ittaana pireezidaantii Ameerikaa ka durii fi pireezidaantii Doonaald Tiraampitti irratti wal dorgomuu jira. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Ijoolleen Afrikaa uffee Saharaa gad jiran kanneen 300,000 ta'an waggaa waggaatti dhukkuba sikilseel jedhamu kan guddina gosa dhiigaa hiimogiloobiin jedhamu to'atu miidhu waliin dhalatu. Dhibeen kun dhukkubbii hamaa kan dhaqqabsiisu yoo ta'u kutaa qaamaa dandeetti dhibee ofirraa ittisu miidha. Dandeetti dhibee ofirraa ittisuuf jiru kan inni miidhu baay'ee durseeti. Kanaaf jecha
Ijoolleen kunuunsa gahaa hin arganne sababa daariqa yookaan infekshinii baakteeriyaatiin dafanii du'uu jedhu kan yeroo ammaa ittaanaa ministirii kutaa tajaajila fayyaaf hawaasummaa akkasumas dooktara ijoollee kan ta'an Admiiraal Bireetii Girooyer. Dhugumatti ijoollee biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa keessa jiraatan kanneen dhukkuba sikilseel jedhamuun qabaman 80% umurii isaanii waggaa 5 utuu hin guutin du'u. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa biratti dhukkubi kun waan baratamaa ta'eef Yuunaayitid Isteetsi dhibee kana beeksisuuf adda durummaadhaan hojjetaa jirti jedhu Girooyer. Sadarkaa addunyaatti Ameerikaan biyyoota kan akka Ugaandaa kanneen dhibee kana dura dhaabbachuuf karoora biyyoolessaa lafa kaa'atan waliin hojjetaa jirti. Karoorri Ugaandaa dhugumatti mallattoo addaati jedheen yaadaa jedhu Girooyer. It's a specific plan. It's fully costed. Karoora addaati. Gatiin jiru guutummaatti baafameera. Walduraa duubaan hojjetame. Kanaaf maal yoom akka hojjetamu beekna. Karoora cimaa ardittiif fakkeenya ta'uu danda'udha jedhan. Karoorri kun biyya Ugaandaatiin uummata Ugaandaaf kan qophaa'e ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhu Admiiraal Girooyer. What Uganda did is it did a survey to understand even within a country. Ugaandaan waan isheen goote biyyattii keessatti maal akka ta'u xiinxala qorannaa geggeessuu isheeti. Naannolee hedduu bakka dhibeen sikilseel jedhamu kun isa kaan caalaa keessatti heddummaatutu jira. Kanaaf dhibeen miciraan sanyii irra ga'u kun namoota naannoo kana jiraatan waliin jiraachuusaaf yeroo murtaa'e keessatti attamiin akka hammaate hubachuudha. Kanaaf manni isaa irratti fuulleffachuudha. Kan isaan godhanis isuma kana jedhan. Kun karoora addaati. Bakka dhibeen kun akkaan miidhe jalqaba konyaalee 75 irratti fuulleffatame achii ka'ee babal'ataa deema. Ugaandaan karoorri ishee Afrikaa mara akka wal ga'u walii galteetti. Uummata aadaaf haala dinagdee biyyoota maraan wal barsiisuun barbaachisaadha. Garuu kun akka salphaatti ta'uu danda'a jedhu Admiiraal Girooyer. Tarkaanfiin jalqabaa karoora sana qabaachuudha. Tarkaanfiin lammataa immoo hojiitti hiikuudha. Karoora kana hojiitti hiikuuf dhugumatti ejjennoo gaarii qabannee jirraa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Soda